Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun Barkoo Miidiyaadha. Barkoo Miidiyaa irraa oduu sa'a kanaa akka itti aanu kanatti miidiyaata jalqaba irratti matootii oduu. Koomishiniin marii biyyaalessaa marii eegaluuf danqaan namoota nijee waaqatuus koomishinichi odeeffannoowwan sobaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru beeksisee jira. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Jeedi Vaansii fi haati manaa isaa Ushaa Vaans daa'ima dhiiraa jalqabaa waggaa 156 booda dhalate simatan. Addunyaan doolaara dhiiftee maallaqa chaayinaa yuwaaniin daldaluu xiqqeessuu fi Khaalid Al-Hayyaan hoogganaa haaraa Haamaas ta'uun filatameeti jira. Tapha xumura waancaa addunyaa irratti Speen shaampiyoona waancaa addunyaa bara 2026 taatee jirti. Taphataan garee biyyaalessa Kanaadaa Alii Ahmad daawwannaadhaaf biyya dhaloota isaa Itoophiyaa galan. Kun matootii oduutii amma gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Nu waliin turtii gaarii. Koomishiniin marii biyyaalessaa marii eegaluuf danqaan namuudanne jee waaqatuus koomishinicha odeeffannoowwan sobaa miidiyaa hawaasaa irratti qoodamu arguu beeksiseeti jira. Koomishiniin biyyaalessa Itoophiyaa guyyoota muraasa dabran marii eegaluuf danqaan isa mudateera himannaa jettu waakkateeti jira. Koomishinichi adeemsa waggoota 4 booda torbaan kana gaafa roobii sirna baniinsa yaa'ii isaa isa xumuraa taasiseeti jira. Dabalata oduu kanaatiif Jamaal Abdullee akka itti aanutti isin biraan gaya. እንግዲህ ያጋጠሙን አንዳንድ ችግሮች ነበሩ። እነኛ ችግሮች ቀላል ናቸው። ለምሳሌ ባጅ ስናድል ብዙ ሰዎች በርካታ ሰዎች መጨረሻ ላይ ፍላጎት አሳይተዋል። የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እየተዋጣለት መሆኑን ስናስተውል ብዙዎች ወደ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ መጥተዋል። Guyyoota sadan dabran hirmaattoota yaa'ii marii biyyaalessaa 4,000 ta'aniif akkaataa adeemsichaa irratti ibsi kennamuu fi gaafa guyyaa wixxataarraa eegalee dhibbatti gara hojii akka seenu koomishinarri olaanaan koomishinichaa Piroofeesar Masfin Arayaa ibsa miidiyaaleef kennaniin dubbatan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi aangawoota olaanoo biyya alaa dabalatee bakka keessummoonni danuun argamanitti yaa'ichi kan eegalee ji'a tokko ol dura jedhameeti jira. Yaa'ii kanarratti hirmaattoonni 4,000 ta'an ajandaalee ijoo 8 irratti ni mari'atu. Akka lakkooftuu warra Itoophiyaanotaatti adoolessa 8 bara 2008 irraa eegalee sirni baniinsaa eega taasifameen booda mariin eegaluun eega gabaafamee booda yaadonni garaagaraatis kennamaati ture. Ajandaawwan filaman irratti akkaataan mariin taasifamu irratti dhibdeen dhalate himannaa jedhamuuf odeeffannoon kan hin mirkanoofne ta'uu miidiyaa hawaasummaa gubbatti qoodamaa ture jedhan. Mariin taasifamuu kan eegalu hirmaattoonni gareewwan 8tti qoodaman ajandaa carraan isaan bira gahu erga argatanii booda itti aansuunis bakka buutonni gareewwanii tokko ajandaa gareen kennameef irratti waan irra gahan ni mari'atu. Xumura irrattis yaa'iin hirmaattoonni 4,000 irratti hirmaatan kun kan gaggeeffamuu fi koomishiniin marii biyyaalessaa akka lakkooftuu warra Itoophiyaanotaatti adoolessa 19 bara 2018 ibsa baaseen adeemsa kanarratti komiin ka'e mariin akka hin eegalles godheeti jira oduu jettu haadee jira. Namoonni tokko fi gareewwan miidiyaa hawaasummaa irratti koomishinichi marii eegaluuf danqaan akka isa mudate odeeffannoo sobaa yeroo tamsaasan arginee jirra hoggaa ji'u. Koomishinichi namoonni tokko fi gareewwan miidiyaa hawaasummaatiin waa'ee marichaa ilaalchisee odeeffannoo dhugaarraa fagaate tamsaasaa akka jiran irra gaheen jira jechuun beeksisee jira. Gochi odeeffannoo sobaa namootaa fi gareewwan kaayyoo ofii qabaniin tamsa'u cimee itti fufuu akka danda'ullee akeekkachiisee jira. Koomishinichi erga sirna baniinsaa eegalee hirmaattoonni qophiiwwan sammuu fi xiinsammuu adeemsichaa fayyadan akka taasisan gochuu isaa kan ibse koomishinichi adeemsi kun qaama yaa'ii marii biyyaalessaa keessaa tokko ta'uus hubachiisee jira. Piroofeesar Masfin guyyaa sanbataa gaazexeessootaaf ibsa kennaniin guyyoota darban hirmaattoonni ajandaa akka qooddatan taasifamuus dubbatanii jiran. Hirmaattoonni gareewwan 8tti qoqqoodamanii tokkoon ajandaa kennameef irratti ajandaawwan xixiqqoo achi jala jiran waliin ibsi irratti akka kennamuuf godhameeti jiras jedhan. Koomishinarri olaanaan adeemsa kana keessatti rakkoowwan xiqqoodha jedhaniin tokko mudachuus eereeti jira. Akka fakkeenyaatti yoo kan laallu taateesi waraqaa seensa hirmaattootaa baajii yoo qoonnu namoonni baay'een fedhii agarsiisanii jiru kan ja'an Piroofeesar Masfin asiin dura adeemsicha keessa kan hin turre paartileen siyaasaa dhufaniiti jiru kanattis baay'ee gammannee jirra jechuun kan isaan dubbatan. Koomishinarichi akka ibsanitti wixxataa irraa akka lakkooftuu Itoophiyaatti bara 2018 adoolessa 13 irraa eegalee qoqqoodamuun hojii keenya guutumatti ganamarraa hamma galgalaatti hojjechuu eegallee jirraas jedhan. Wixxataa irraatii kaasee hundinuu imaanaa biyyaalessaa kan itti kenname waltajjii karaa sirriidhaan bahanii harka dhibbaan itti seennee jirra jechuunis kan isaan dubbatan. BBC Afaan Oromoo irraa wabeeffanne. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa Jeedi Vaansii fi haati manaa isaa Ushaa Vaans daa'ima dhiiraa jalqabaa waggaa 156 booda dhalate simatan. Itti aanaan pirezidaantii fi giftii lammaffaa mucaa isaanii afuraffaa
Alek Neel Vaansii dhalachuu isaanii ibsa miidiyaa hawaasaa irratti kennanii beeksisanii jiran. Bal'inni oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Vice President JD Vance has welcomed his fourth child with wife Usha. The Republican couple welcomed their new little man, Alec Neil, on Sunday morning local time. 41-year-old Vance and his 40-year-old wife also have a daughter and 2 sons. Aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vaansii fi haati warraa isaanii Giiftiin lammaffaa Yuushaa Vaans wixata dabre mucaan isaanii afraffaan dhalachuu kan beeksisan hoggaa ta'u kunis waggoota 150 oliif itti aanaa pirezidaantii aangoo irra jiruun kan dhalate ilma dhiiraa ta'uun isaa kan jalqabaa taheeti jira. Vaansii ibsa isaa fi haati warraa isaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansanii daa'imni isaanii dhalachuu kana beeksisaniiti jiru. Daa'imni keenya mucaa dhiiraa Alice Neel Vaans ganama kana akka dhalate beeksisuuf gammachuu guddaatu nutti dhagahama jedhan. Ati daa'imaa Yuushaa fi daa'imni isii gammachuu fi fayyaa kan qaban hoggaa ta'u ijoolleen keenyaas obboleessa isaanii xiqqaa waliin wal arguun isaanii gammachuu guddaadha jechuunis ibsan. Hakimootaa fi hojjettoonni jiddugala yaala waraana biyyaalessaa Walter Reed fi garee yaala White House waliin ta'uudhaan galateeffannaa isaaniif qabanis ibsatanii jiru. Maatiin itti aanaa pirezidaantii Riipaablikaanotaa guddachaa jiru Ameerikaanonni ijoollee dabalataa akka godhataniif lalisuun quuqama qabu mul'isaa jira jedhan. Akkasumas bara 2025 ajjechaan aktiivistii konservaatiivii Chaarli Kiriik kan hiriyyaa isaa ture murtee mucaa biraa godhachuuf sababa ta'uu yaada dhiheessee jira. Vaansi duraan waraana galaana Ameerikaa kan ture yoo ta'u bara 2021tti teessoo Seeneetii Ameerikaa Ohaayoo irraa argachuuf carraaqqii gochuun hojii siyaasaa isaanii yeroo jalqaban Ameerikaa keessatti sadarkaan dhalootaa hir'achaa dhufuu isaatiin irra deddeebi'uun sodaa qaban ibsachaa turan. Akka itti aanaa pirezidaantiitti hiriira farra ulfa baasuu March for Life bara 2025 gaggeeffame irratti Ameerikaa Waashingitan keessatti daa'imman baay'ee barbaanna jechuunis dubbatan. Itti aanaan pirezidaantii kun umriin isaanii waggaa 41 yoo ta'u imala biyya alaa irratti Yuushaa Vaans haadha mana isaa tanganna 40 fi ijoollee isaanii waliin kan turan hoggaa ta'u intalli godaantoota Hindiirraa dhufte Yuushaa Vaans kanaan dura sababa abbaa warraa isiitiin namoota tokko hawwachaa turte. Ulfi isii baatii gurraan dhalaa keessa kan ifoome yoo ta'u namoonni waajjira mootummaa olaanoo Ameerikaa keessa jiran yeroo tajaajilan maatii isaaniitti dabalamuun waan baay'ee hin mul'anneef xiyyeeffannoo kana guddiseeti jira. Yeroo dhumaatiif itti aanaan pirezidaantii abbaa haaree ilma dhiiraa argate ta'uun Ameerikaa keessatti kan galmaa'e bara 18 booda kun kan jalqabaa taheeti jira. Odeeffannoo kanaas The Guardian irraa wabeeffanne. Addunyaan maallaqa Chaayinaa yuwaaniin daldalutti ce'uu fi haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwachaa jirtu doolaarri Ameerikaa gatii akka addunyaatti qabu dhabsiisuu mala dubbii jettu kaaseeti jira. Waraanni kun jalqabuun booda Iraan hulaa Hormuuz cufuun taankaroota boba'aa achiin dabran qarshii Chaayinaa yuwaaniin kiriptookaraansii fayyadamuun kaffalchiisaati jirti. Haa ta'u malee doolaarri Ameerikaa kan diinagdee addunyaa irra guddaan ittiin sossoo'u balaarra jira. Yoo waraanni Iraan itti fufee yuwaan akkamiin doolaara bakka bu'uu danda'a laata? Dabalanni oduu akka itti aanutti isiniif dhiyaata. In the Iran war, we have to look beyond oil and into the currency that powers global trade. For decades, the US dollar has dominated the energy markets, but now the yuan payments that are emerging in the key routes, such as the Strait of Hormuz. Kanaan dura gatiin boba'aa kan murtaa'u doolaara Ameerikaatiin ture. Yeroo ammaa kana boba'aan addunyaa harka 85 doolaaraan gurguramaa jiraatus biyyoonni akka Raashiyaa, Chaayinaa fi Iraan humna doolaaraa dhaabsisuuf fedhii qabaachuun alatti yeroo dheeraaf wanni geeddarames hin jiru. Kuufama maallaqaa fi haalli jiru wal fakkaataa ta'ullee baankonni qarshii kan kuusaa jiran doolaaraan ta'uunis ni dubbatama. Kuufamni maallaqaa addunyaa harki 60 doolaaraan kan jiru hoggaa ta'u harki 20 yuuroo yoo ta'u kan hafe ammoo qarshii biyyoota lixaatiin kuufamaa kan jiru ta'uu isaatu dubbatama. Maallaqni Chaayinaa yuwaan jedhamu kunis dhibbantaa 2 qofa qabata. Haalli kun immoo kan maddu Ameerikaan dinagdee addunyaa isa guddaa fi ammayyaawaa ta'e qabaachuurraayi. Ameerikaan biyya gabaa faayinaansii guddaa ta'e qabduu fi maallaqni bilisaan socho'aa baankii biyyaalessaa walabaa akkasumas daldalaaf bu'aa olaanaa addunyaaf akka qabuutu himama. Haa ta'u malee yeroo Doonaald Tiraamp gara White House'tti deebi'ee humni doolaaraa raafamuu jalqabe bara dabre doolaarri gatii isaa parsantaa 8 kan dhabe addunyaan waa'ee tarsiimoo haaree haasa'uu jalqabde innis Ameerikaa gurguruu jedhama. Gatii dhabaa dhufuu doolaaraa kana qeexonni waraana daldalaa Tiraamp addunyaa waliin baneetu sababa jedhu. Haleellaa michoota irratti taasisuu fi Ameerikaan dhiibbaa siyaasaa fi dinagdee gochuuf humna waraanaa fi dinagdee fayyadamuus kaasu. Duba gadi bu'uun gatii doolaaraa hamma Ameerikaan bara kana Iraaniin haleeltutti ittuma fufaa ture. Tiraamp akkuma naannoo boba'aa addunyaa oomishu haleeleen dinagdeen addunyaa kufuuf gatantarutti ka'e. Gatiin doolaaraa gabbu'uurraa deebi'ee ol ka'uus jalqabe. Iraan, Raashiyaa fi Saawud Arabiyaan boba'aa isaanii yuwaaniin gurguran illee gatiin doolaaraa
doolaraa ammallee sossohaa hin jiru. Gabaa boba'aa addunyaa irratti yuwaan dhibbantaa tokko hanga lamaa qofa qabata. Kan hafe doolaaraan garaagarummaa qabaatus gabaa boba'aa irratti gatiin doolaaraa jabaa tahee kan itti fufee fi rakkoo bara 1970moota keessa waraana Arabaa fi Israa'el hordofeeti jedhama. Isa booda warraaqsi Islaamaa Iraan, Ameerikaa fi Saa'udiin boba'aa doolaaraan qofa akka daldalan godhe. Haalli kunis hanga ammaatti itti fufee jiraachuutu himama. Haa ta'u malee akka xiinxaltoonni jedhanitti yoo ta'es doolaarri gosoota maallaqaa irra aanee akka turu sababni guddaan dhimma biraatiin warri jedhus jira. Rakkoo boba'aa bara 1970mootaa booda biyyoota galoo galaana Pershiyaa doolaarri waan itti baay'ateef galii boba'aa irraa argatan biyyoota akkaan hin guddanne keessatti iddoo buusan waan dhabaniif qusannoo fi liqaa qarshiitiin jalqaban. Karaan bu'a qabeessi itti doolaara isaanii guddisanis ammoo Ameerikaaf qarshii liqeessuu fi baankota Ameerikaa keessa kaayyachuudha ture. Haa ta'u malee Ameerikaanis Israa'el deeggaruu jalqabde. Biyyoota diina Israa'el ta'aniif qarshii liqeessuutti gammadduu hin turre. Garuu alkallattiin liqeessaa turtullee haala kanaan wirtuuleen faayinaansii addunyaa London, Zuuriik, Hoongi Koongii fi akkasuma Dubaay keessatti dhalatan jechuun kan gabaase Reuters ture. Khaliil al-Hayyaan hoogganaa haaraa Haamaas ta'uun filatameeti jira. Sochiin Falastiin Haamaas marii dhukaasa dhaabuu alkallattiin Israa'el waliin taasifamu irratti marii isaa olaanaa garee kanaa kan ta'e Khaliil al-Hayyaan hoogganaa haaraa biiroo siyaasaa isaa taasisuu isaa isniina kana beeksiseeti jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. مصر وإما الشهادة أما مشاريع الغرب وأمريكا وترامب. Sochiin diddaa Islaamaa yookiin Haamaas qabsaawaa Khaliil al-Hayyaa hoogganaa biiroo siyaasaa sochii kanaa ta'uun hoogganaa wareegame Yaayaa al-Sinwaar bakka bu'uun filatamuu isaa beeksise jechuun Haamaas ibsa kenneen ifa godheeti jira. Yaayaa Sinwaar kan Israa'el qindeessitoota ijoo duula onkololeessa 7 akka lakkooftuu warra Faranjiitti 2023 gaggeeffame keessaa tokko ta'uu himatte waggaa tokko booda humnoota Israa'eliin Gaazatti ajjeefame. Eega isaan du'anii as Haamaas mana marii hooggansa miseensootaa 5 qabu kan qondaala olaanaa yeroo dheeraaf hojjechaa turan Muhammad Darwiishiin durfamuun hoogganamaa ture. Bara 1990moota keessa kan dhalate Hayyaan bara dabre Doohatti yaa'ee ajjechaa Israa'el irraa kan hafe yoo ta'u ilmaan isaa keessaa tokko haleellaa kanaan jalaa ajjeefameeti ture. Hayyaan dorgommii hooggansaa kanaan filatamuu kan danda'e hoogganaa Haamaas duraanii fi gameessa gaggeessitoota Haamaas keessaa tokko kan ta'e Khalid Meeshaal injifateeti. Duba qondaalli olaanaan Haamaas tokko ajaansa France Pressitti akka himanitti yoo ta'es Khaliil al-Hayyaa sagalee caalmaadhaan filatame jechuun torbee dhufu gahee kana sirnaan ni fudhata jedhameeti eegamaas jedhan. Biiroon siyaasaa guyyoota muraasa keessatti Istaanbul keessatti walga'iif koreewwan ijaaruun qaamolee hooggansa Haamaas irra deebi'uun gurmeessuunis ni jalqaba. Qondaalli kun akka jedhanitti yoo ta'es manni marii hooggansaa amma miseensota 5 qabu kan diigamu yoo ta'u miseensonni isaa aangoo gadhiisuu isaanii mana marii shuuraa garee kanaaf ni dhiyeessu. Adeemsi filannoo kun haala nageenyaa rakkisaa ta'ee fi hooggantoota siyaasaa fi waraanni hedduun ajjeefamuu irraa kan ka'e mala walxaxaa fi iccitii olaanaa ta'een kan gaggeeffamaa ture jedha. Maddi odeeffannoo Haamaas bakka bu'oonni kutaa hidhannoo Haamaas Birgeedii Izzaddiin Alqassaam jedhamulleen Khaalid al-Hayyaamiif deeggarsa guutuu qabaachuu isaanii labsaniiti jiran jechuun Rooyaa Niwus gabaaseeti jira. Gama oduu ispoortiitti hoggaachi dabarru taphni xumura waancaa addunyaa bara 2026 Ameerikaa istaadiyeemii MetLife'tti taphatameen Speen waggaa 16 booda chaampiyoona addunyaa ta'uun geebaa fi qubeellaa warqii kan yeroo jalqabaatti waancaa addunyaa irratti qophaa'e harkatti galfatte. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Speen chaampiyoona waancaa addunyaa bara 2026 ta'eeti jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Taphni dhiitichoo kubbaa miilaa waancaa addunyaa 23ffaan qopheessummaa Kanaadaa, Ameerikaa fi Meeksikootiin marraa duraatiif biyyoota 48 hirmaachisuun guyyoota 38tiif taphatamaa ture. Biyyoota hunda harcaasuun biyyatti dachaasee guyyaa xumura isaa biyyoota lamaan kana jechuunis Ispeenii fi Arjentiinaa walii baasuun istaadiyeemii guddicha Ameerikaa MetLife jedhamu irratti akka fardeen tuulamaatti gareen lachuu fooytuu biyya isaanii uffachuun wal maddii gulufaa turan illee ijoolleen Ispeen tan mandara Laanfoord irraa dhuftee adaadiiwwan Arjentiinaa galchii tokkoo fi duwwaan albaasuu warri Ispeen chaampiyoonii addunyaa kan bara 2026 ta'uun goobaan galan. Waancaa addunyaa bara 2010 Afrikaa kibbaatti qophaa'e irrattis Ispeen Neezerlaand tokkoo fi duwwaan injifachuun chaampiyoonaa taatee kan turte. Ispeen waggaa 16 booda yeroo lammaffaaf chaampiyoonii addunyaa taatee jirti. Taphataan garee biyyaalessa Kanaadaa ilmi Oromtichaa hidda dhaloota Itoophiyaa ta'e Alii Ahmad turtii daawwannaa isaa Itoophiyaatti taasisuuf handhuura maatii isaa Finfinnee galeeti jira. Alii Ahmad waancaa addunyaa bara kanaa irratti garee biyyaalessa Kanaadaa bakka bu'uun hiriiree taphachaa kan ture hoggaa ta'u
ibsa miidiyaalee Itoophiyaatiif kenneenis guyyaa tokko gareen biyyaalessa Itoophiyaa waancaa addunyaa irratti akka hirmaatu hawwii guddaa akka qabu dubbateeti jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Taphataan sarara moggaa warra Kanaadaa hidda dhaloota Itoophiyaa kan ta'e Alii Ahmad daawwannaaf Itoophiyaa kan gale Aliin wayita buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee gahu hojii raawwachiisaa olaanaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Bahaayiruu Xilaahuun hojii raawwachiiftuu damee misooma ispoortii ministeera aadaa fi ispoortii aadde Abbabee Amaaree fi keessummoota birootiin simannaan godhameefii jira. Ministeerri dhimma alaa, ministeerri aadaa fi ispoortii, ministeerri turizimii fi Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Itoophiyaa turtiin Alii Ahmad Itoophiyaa keessatti taasisu milkaa'aa akka ta'uuf hojiiwwan waloo hojjechaa akka jiranis ibsan. Kilabii biyya Ingiliz Norwich City keessa kan taphatuu fi waancaa addunyaa bara 2026 irratti garee biyyaalessa Kanaadaatiif taphoota 4 irratti kan hirmaate Alii Ahmad imalli kubbaa miilaa isaatii fi milkaa'inni inni hanga hirmaannaa waancaa addunyaatti gahuuf isa gargaare deeggartoota Itoophiyaa fi dhaloota Itoophiyaa ta'an hedduudhaaf kaka'umsa olaanaa kan uumu ta'uunis ibsame. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa dhalattoonni Itoophiyaa addunyaa mararra jiran uffata biyya isaanii uffatanii akka taphatan gochuuf yeroo dabran keessaa tattaaffii olaanaa taasisaa akka jiru ibsuun Alii Ahmad uffata garee biyyaalessa birootiin taphachaa yoo turellee ammas dandeettiiwwan Itoophiyaa bakka bu'uu danda'an addunyaa guutuu keessa akka jiran beekuuf kun agarsiiftuu guddaa akka ta'es himaniiti jiru. Carraaqqii Federeeshinichi hawaasa diyaaspooraa waliin hariiroo uumuuf taasisuu fi michummaa fuulduraatiif gara Finfinnee dhufuun Alii Ahmad boqonnaa guddaa kan banu ta'uu Federeeshinichi ibseeti jira. Itoophiyaan guyyaa tokko waancaa addunyaa irratti akka hirmaatus ni amana jechuun Alii Ahmad dubbatee jira. Taphataan kubbaa miilaa qaxaleen ilmi Oromtichaa Alii Ahmad biyya Itoophiyaatti illee gurra godhee kan jiruu fi hariiroo cimaa Itoophiyaa waliin qabu irratti yeroo dubbatus ka'umsi kiyyaa fi seenaan tiyya hundi asirraa jalqaba jechuun gara biyya dhaloota isaa Itoophiyaa dhufuu isaatti akka gammadees dubbate. Aliin guyyaa tokko gareen biyyaalessa Itoophiyaa waancaa addunyaa irratti akka hirmaatu hawwii guddaaniin eege jechuun hoggaa dubbatu. Dabalataanis lammiileen dhalootaan Itoophiyaa ta'an sadarkaa addunyaatti milkaa'ina argatan akkuma Alii Ahmaditti gara biyya isaanii dhufanii hirmaachuun isaanii dargaggoota Itoophiyaatiif abdii fi fakkeenya guddaa akka ta'u ibsanii jiru. Sagantaa kanarratti obbo Makiyyuun Fooytuu uffata garee biyyaalessa Itoophiyaa akka kennaatti Alii Ahmadiif kennaniiti jiran. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa irraatiif qabannee isin dhiyaanne kana fakkaata. Oduu har'aan tana dhiyeessuudhaan kan isin wajjin ture an Adam Dhalatee oduu biraatiin gurgurdeebuutti nagaan nu tura.